Bilbila kee qofa fayyadamuudhaan onlaayinii irratti qarshii hedduu hojjechuu ni dandeessa. Har'aa hojiin dhabe baradheen kassare isa jetturraa kan si hambisu carraa addaa pilaatfoormii haaraa takka qabadda isinii dhufe. Kana booda hojii akkasii kana qabadhee isinii dhiyaadha. Wantoota akkasii argachuudhaaf yuutuubii kiyya sabiskiraayib, laayik, koomentii fi hiriyoota keessan warra wantoonni kun barbaachisaaf jettanii yaadaniif sheer gochaa na egaa amma gara pilaatfoormichaa adeemu. Jalqaba liinkii as jira. Liinkii isin erge kana gadi tuqxu gaafa gad tuqxan akkasitti isinii fida. Download now to start hosting kan jedhu kana gadi tuqxu Play Store jala isin galchaa jechuudha. Play Store jala install gootanii gadi buufattu. Haala kan jedhamu kana akkasitti erga install gootanii lakkaa erga fixee booda akkasitti open isin jedha. Open jettu waa sadii isin filachiisaa jechuudha. Google isa kana gadi tuqxu al takka. Isaa booda imeelii isin filachiisaa. Imeelii as keessarraa imeelii tokkoon gadi tuqaa jechuudha as keessaa. Gadi tuqee akkasitti keessa nagalchaa. Isaa booda sitti konfirmi gootu ishii kana gadi konfirmi gootu jechuudha akkuma seentaniin. Konfirmi gootu. Isaa booda ishii kana callistaniitu bakka biraa tuqaa hin baddi ishiin kun. Asii hoom jedhaa, miiseej jedhaa, mii jedhaa jechuudha. As wadhaa laalaa. As dhufeen hoom ka jettu kana tuqa jechuudha. Hoom ka jettu kanan tuqaa mallattoo maayikii mul'attu kanatti buutuu jechuudha laala ishii kana. Itti gaafa buutanii infoormeeshinii si gaafata. Asitti suura keessan galchitu. Asitti suura keessan galchitu. Asitti immoo callistanii weelkaam jettanii rakkoon qabu. Weelkaam. Asis dhuftaniit toora kanatti annaawunsimentii kanarratti weelkaam jettu callisee suura tokko irra godhaa. Isaa booda asitti ilaalaa. As fiddanii ishii kan asitti goo jettu. Ani bakka kanatti nu hojjedhaa jechuudha laala. Bakka kana. Ijoolleen immoo warri kaan ijoolleen dhiiraas ijoollee shamarranis gara gadii kana wambarii teessoo bicaa kanarra taa'an jechuudha. Noormaalii warra adii kanarraa yoo teessan rakkoon qabu achirratti miyuutii qabachuun ni danda'ama. Bicaa kanarratti garuu miyuutii qabachuun adabbii qabaa jechuudha. Taaskii keenya immoo as keessaa fudhanna jechuudha. Akkam fakkeenyaaf pooppii irratti sarara sadii keessa seennee fudhannu isa kana immoo asiin seennaa jechuudha. Asiin gaafa seennu laalaa googoo jedhee jira. Daqiiqaa 20 jedhee tamma daqiiqaa tokko laalaa asirratti ergan see daqiiqaa tokko naan jechaa jira. Akkasitti kun laalaa 2,000, 2,000, 1,000 walumaa galatti 6,000 akkaataa kanaan asii rasiif gootanii baafattu jechuudha. Kana fakkaata wanta isin hin galle keessaanis nu gaafachuu dandeessu. As deebitanii laa hin dagatinaa. Teessoon kun kan dhiiraatis kan shamarraniitis asirratti miyuutii qabachuun hin danda'amu. Kan akka hubatta barbaannaa gara gadii kanarratti garuu rakkoo hin qabu. Abbaan manaa miyuutii isin irratti qabee garuu rakkoo hin qabu. Isiniif adabbii hin qabu jechuudha. Kanadha. Istiil niidii immoo qabala akka agartanii istiil niidii qaba. 600, 2,200, 3,000 jedheetu baay'ee jira gara akkana gaafa gotonne laala haga 180tti jira jechuudha. Istiil niidii hojjechuun ni danda'ama. Sirreeffattanii istiil niidiin isaa akka pooposanii miti gannaman buusuu dafee jechuudha. Naa kana fakkaata. Duubatti boo barbaadan ishii gidduu kana tuqxaniit duubatti baatu. Malee eeksi yoo tuqxan cuftanii baatan jechuudha. Waa tokko ilaaluu gaafa barbaadan ishii gidduu san tuqxaniitu duubatti deebitu jechuudha akkasitti. Seetingii gaafa tuqxan as keessatti akkaawunti manaajarii kan jedhu kana keessa kan tuqxanii asirratti bilbila keessan gara oliitti baay'inni kan jedhu kanarratti guuttu. Gara gadiitti immoo security password gaafa kan tuqxan complete facial authentication first isin jedha. Ishii kan identify gaafa jettan fuula keessan kaameraa isin baasa. Kaameraa irratti fuula keessan siraataan agarsiistu verified isinii ta'a jechuudha. Kanan dagatiin akkaataa kanaan verify gootanii fayyadamuu dandeessu. Paaswordii keessan immoo asitti paaswordii lamaan irrattuu wal fakkaataa galchitanii seetoo jettan guuttanii jechuudha. Barbaadan
loogaa otoo gootanis paaswordii keessan kana galchitanii ID keessan galchitanii paaswordii keessan galchitanii qafoo biraa irratti ceesifachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf isheen kunillee murteessaa ta'uu ishee hin dagatina. Ashaaraa fuulaa immoo akkaawuntii lamarratti kennuun hin danda'amu, hin dagatina. Deebuu barbaadan immoo suuruma kana hoggattu kutan gara paartii keessan jalqaba sanatti isin deebisaa jechuudha. Ani immoo paartii irra jira gartanii akkatti jechuudha. Paartii kootti deebi'ee hojjetaa jira jechuudha. Taanee diiteelii akkamitti tokko isaa akkamitti akka hojjechuu dandeenyu maal gochuu akka qabnu guutummaa isaa viidiyoo itaanuun isinitti agarsiisa. Har'aaf kana fakkaata jechuudha. Viidiyoon keenya akka ammaatti ilaaltanitti taanaan baay'ee isinitti toleera jechuudha. Subscribe godhaa, share godhaa hiriyoota keessanii fi gaaffii qabaatan koomentii irratti na gaafadhaa. Akkasuma giruupiin keenya description irra isinii kaa'a. Telegram giruupiin achirra jira. Linkiin ittiin appilikeeshinii kana buufattan illee jala kana jira waan ta'eef appilikeeshinii yeroo buufattan deemtanii directly achirraa hin buusinaa. Linkii kanaan seenaatti buufadhaa. Guddaa galatoomaa. Bye bye.